Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeerra. Barreessaan ol aanaan mootummoota gamtoomanii Finfinnee galan. Barreessaan ol aanaan mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaareez yaa'ii 38ffaa gamtaa Afrikaa irratti hirmaachuudhaaf magaalaa Finfinnee galuun isaanii himame. Antooniyoo Gutaareez wayita buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee ga'anitti ministeera muummee itti aanaa Tamasgeen Xurunaa fi qondaaltota biroo waliin simatamaniiru. Maqaa adda bilisummaa uummata Tigraayin jajjabeessuuf jedhuun buusiin akka irraa funaanamaa jiru buqqaatonni Shiree Indasillaaseetti dahatanii jiran dubbatan. Maqaa adda bilisummaa uummata Tigraay Abut yookaan TPLF'n jajjabeessuuf jedhuun maatii tokkoon isaanii irraa qarshii Itoophiyaa 200 akka arjoomaniif dirqisiifamaa akka jiran buqqaatonni naannoo Tigraay magaalaa Shiree Indasillaasee keessatti waggoota 4 dahatanii jiran himataniiru. Godaantonni kunis waan sodaanneef abdii kutannee kennuuf dirqamnee jedhanii dubbataa jiru. Buqqaatonni biraa maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatanii fi giddugala baqattoota Free West jedhamu keessatti jiraatan akka himanitti yeroo gargaarsi fudhatame baatuu bilbila irratti erganii humnaan dhabaa fi akka qarshii baaftu nu dirqisiisaa jiran jechuunis gaafataniiru. Sagantaan nyaataa addunyaa akka jedhutti xalayaa komishinii bulchiinsa hooggansa sodaa balaa naannootiif akka barreesseen buqqaatonni haleellaaf saaxilaman dirqisiisuun paartii tokkoof mallaqa akka arjooman gochuun sirrii akka hin taane ibseera. Dhimma kana ilaalchisee qindeessaan waajjira adda bilisummaa uummata Tigraay dhiyaa obbo Waldee Abrahaa Gabratsaadiq yeroo gaafataman waggaadhaan miseensii fi odeeggartoonni paartii irraa mallaqa walitti qabuun dhaabbaticha cimsaa jedhanii garuu buqqaatota irraa mallaqa walitti qabuuf karoora akka hin qabne dubbateera. Koreen qe'ee isaa irraa buqqa'anii ta'anii fedhii isaaniitiin paartichaaf mallaqa kennan gumaachan akka jiran garuu himuudhaan dirqamaan garuu buqqaatota kanarraa mallaqa akka walitti hin sassaabne haalaniiru. Itiyoophiyaan miseensa mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa ta'uun filatamte. Yaa'ii idilee 46ffaa mana maree raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa guyyaa kaleessaa geggeeffameen gurraandhala 17 bara 2025 Finfinneetti eegalame irratti Itiyoophiyaan miseensa mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtichaa taatee filatamuun ishee ifoomeera. Filannoon miseensota mana maree nageenyaa shan walgahii idilee ajandaalee mana marii hojii raawwachiiftuu gamtichaa geggeeffamaa jiru keessaa tokko ture. Haaluma kanaan Itiyoophiyaan miseensa mana maree nageenyaa fi tasgabbii taatee kan filatamte yommuu ta'u bara 2025 hanga 27tti waggaa 3f miseensa mana marichaa ta'uun akka tajaajiltus ibsame. Itiyoophiyaan miseensa mana marichaa taatee filamuun ishee gama dantaa biyyaalessaa fi naannawa ishee kabachiisuuf faayidaa tarsiimoo akka argamsiisuu biiroon kominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen beeksiseera. Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa gama isaatiin Itiyoophiyaan miseensa mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa ta'uun filatamuun ishee nagahaa nageenyaa fi misooma Afrikaa keessatti gumaacha qabdu beekamtii kan kennudha jechuunis kaaseera. Daandiin qilleensa Itiyoophiyaa keessummoota yaa'ii gamtaa Afrikaaf dhufaniif simannaa addaa taasisaa jiraachuun ibsame. Daandiin qilleensa Itiyoophiyaa keessummoota yaa'ii gamtaa Afrikaaf dhufaniif simannaa addaa taasisaa jiraachuu hojii raawwachiisaan ol aanaan daandii qilleensa Itiyoophiyaa obbo Masfin Xaasoo ibsan. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee walgahii hooggantoota gamtaa Afrikaa keessummeessuuf qophii taasisaa turuu eeruun daandiin qilleensichaas miseensa koree qophii ta'uun sochii garaagaraa taasisaa turuu himaniiru. Haaluma kanaan daandiin qilleensa Itiyoophiyaa keessummoota walgahii gamtichaaf gara magaalaa Finfinnee dhufan simannaa addaa taasisaa akka jirus himeera. Daandii qilleensa Itiyoophiyaa keessatti dhiheenya kana suuraa guyyaa dhalootaa kan kabajatu yommuu agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti naannawaa kan turee fi daandiin qilleensaa gama isaatiin kan aan hin beeku jechuun yeroo deebisutti guyyoota 2 booda garuu xalayaan bulchiinsi daandii qilleensa Itiyoophiyaa beekamtii kennuu jalaa bahuun ni beekama. Itiyoo Telekoom ji'oottan 6 darbanitti galii birrii biiliyoona 61 ol argachuu ifa godhe. Itiyoo Telekoom bara baajataa 2017 ji'oottan 6 darban walakkaa waggaa tokko keessatti galii birrii biiliyoona 61 ol argachuu beeksiseera. Hojii raawwachiiftuun ol aantuun dhaabbata Itiyoo Telekoom Fireehiyoot Taammiruu raawwii hojii bara baajataa 2017 ji'oottan 6 darban keessatti kennan miidiyaadhaaf himaniiru. Ibsa isaanii keessatti hanga walakkeessaa bara baajataa 2017 kanatti appilikeeshinii teeleebirrii fayyadamuun birriin tiriliyoona 1 sosocho'aa turuus kaasaniiru. Dhaabbatichi ji'oottan 6 darbanitti tajaajila mana hojichaa dijitaalessuuf birrii biiliyoona 3.5 oolchuun ibsuu keessatti eerteerti. Itiyoo Telekoom tajaajila dijitaalaa biyyaalessaa tajaajilamtootaaf kennuu keessatti qooda isaa bahachaa kan jiru yommuu ta'u, giddugaloonni tajaajilichaas gara 1,000tti kan guddate ta'uu himanii ji'a 6 keessatti ammoo
Giddugalootni Itiyoo Telekoom haaraan 68 banamuun himameera. Lakkoofsi maamila Itiyoo Telekoom yeroodhaa gara yerootti guddachaa kan dhufe hanga muddee bara 2017tti miiliyoona 80.5 gahuu hojii raawwachiiftuun ol'aantuun dhaabbata Itiyoo Telekoom Firihiwoot Taammiruu ibsiteerti. Humni addaa Suudaan kaampii baqattootaa saamuu fi ibidda itti qabsiisuun himame. Humni addaa Suudaan RSF kaampii baqattootaa biyyattii guddicha weeraruudhaan erga saamanii booda gabaa fi manneen danuutti ibidda qabsiisan jedhan gareen baqattoota naannichatti argaman. Kaampii Zamzam keessatti kan argamu kaabni Daarfuur waggaa darbeerraa qabee meeshaalee gurguddoon haleellamaa kan ture, haa ta'u malee humni addaa loltoota garasitti erguun himatamuun kan jalqabaati. Namni ijaan arge akka himetti haalli kaampicha keessa jiru akka malee hamaadha. Namoonni miidhaman jiraatanillee tajaajila hospitaala kaampicha keessatti argamu baqaqsanii yaaluu kennuu dhaabuu himeera. Magaalli dhihoo jirtu Elfaashar humna addaa waraana biyyattii loluu jirtuun marfamtee jirti. Gareen baqattoota Suudaan kaampii Zamzam gaafa kibxataa weeraramte jechuunis ibsaniiru. Haa ta'u malee dubbii himaan RSF loltoonni kaampicha seenuu haaleera. Buufata waraanaa biyyattii naannicha jiru lolaa fi haleellaa hamaa isaan irratti taasifameen booda to'achuu ifa godhe. Kaampiin Zamzam buqqaatota walakkaa miiliyoonaa ol hanqina nyaataan rakkachaa jiran kan of keessatti qabudha. Gabaasonni akka agarsiisanitti haleellaan kun namoota kumaatamaan lakkaa'aman irra deebiidhaan akka buqqa'anis taasiseera. US fi UK'n waliigaltee hubannoo namtolchee addunyaa akka hin mallatteessine beeksisan. Yuunaayitid Kingdamii fi Ameerikaa waliigaltee hubannoo namtolchee AI addunyaa akka hin mallatteessine himaniiru. Biyyoonni kunneen ejjennoo isaanii kana kan beeksisan kora idil addunyaa dhimma AI irratti Paarisitti taasifametti. Faransaay, Chaayinaa fi Hindii waliigaltee kora kana irratti qophaa'ee kan mallatteessan yommuu ta'u, kunis guddinni teeknooloojii kanaa banaa hunda hammataa fi naamusa kan hordofee akka ta'u mirkaneessuuf jechuun kan kaayyeffatedha. Mootummaan UK nageenya biyyaalessaa irratti yaaddoo waan qabuuf qajeelfama kana irratti mallattoo kaa'uu hin dandeenye jechuun qondaaltonni ibsa gabaabaa kennaniiru. Kanaan dura pirezidaantiin itti aanaan Ameerikaa JD Vance jila Paarisitti argameef to'annoo akka malee hubannoo namtolchee irratti taasifamuun dastirii jijjiiramaa guddichaa jiru balleessaa waan jiruuf jechuun sodaa qabu himuun ni yaadatama. Gama biraan pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron hubannoon namtolchee gara fuulduraatti akka tarkaanfatu seeronni kunneen barbaachisoodha jechuun dubbateera. Waliigalteen biyyoota 60 mallattaa'e kun hubannoo namtolchee walii gahuu akkasumas teeknooloojiin kun haala iftoominaa fi amanamummaa akkasumas nageenyaan eegamee akka guddatu gochuun wal qoodinsa gama dijitaalaa dhufu hir'isuun kan kaayyeffatedha jechuun beeksiseera. UK'n baqattoota bidiruu xixiqqoodhaan gara biyyaatti galan lammummaa dhorkuuf jechuun himame. Mootummaa UK seera cimsuun baqattoota bidiruu xiqqoon achii galan lammii British ta'uu akka hin dandeenye gochuuf karoora baaseera. Qajeelfamni haaraan bahe kun namni daandii balaafamaa hordofuun seeraan ala UK galee yeroo hangam turullee lammummaa akka hin argannedha. Kunis bidiruu xiqqoo akkasumas konkolaataa keessa dhokatanii darbuu fa'aa kan dabalatudha. Ministeerri biyya keessaa ibsa baasee kanaan tarkaanfii jabaatee bahe kun nama seeraan ala UK gale hunda lammii ta'uu irraa kan dhorkudha jechuun ifa godheera. Haa ta'u malee tarkaanfiin kun mana maree baqattootaa fi miseensota paartii Leebaraatiin hin qoodamne. Miseensi paartii Leebar Isteellaa Kireesii jijjiiramni kun godaantota lammiilee sadarkaa lammataa tahan akka hafan godha jechuunis dubbatteerti. Namni gurraandhala 2025 irraa qabee lammummaa argachuuf iyyata karaa seeraan alaa galee irra taanaan argachuu hin danda'u. Kanaan dura namni bidiruu xiqqoon fayyadamee karaa UK seeraan alaa seeneem lammii ta'uudhaaf waggaa 10 kan irratti fudhatu ta'a. Karoorsaan haleellaa Islaamik Isteets tarkaanfii humna qilleensaa Somaaliyaa keessatti ajjeefamuu Ameerikaan beeksifte. Ameerikaan ejjennoo waraanaa addunyaa irraa qabdu irra deebitee ilaaluu qabdi jechuudhaan yaadni Doonaald Tiraamp dhiheessaa jiran yaada boodatti deebi'u akka hin taane erga aangoo qabatanii as yeroo jalqabaatiif gara biyya alaatti kan imalan ministeerri ittisaa mootummaa US Pete Hegseth beeksisaniiru. Pete Hegseth kibxata darbee biyya Jaarmanitti bakka ajajni waraanaa Ameerikaa damee Awurooppaa fi ajajni Afrikaa argamutti ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin mootummaan isaanii garee IS Somaaliyaa fi bakkeewwan biraa keessa socho'aa jiru irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf akka boodatti hin deebine mirkaneessaniiru. Waraanni US ajajni damee Afrikaa inni Africom jedhamee beekamu kibxata achi aanuun beeksisee nama garee IS gaanfa Afrikaa keessa mandheeffatee jiruu fi karoora baasu Ahmad Mi'aalimiin fi hidhattoota garichaa 13 haleellaa gurraandhala 2 bara 2025 raawwateen ajjeesuu isaa akka beeksisee ni yaadatama. Tiraamp barsiisaa lammii Ameerikaa Raashiyaatti hidhaa gadi lakkifame kibxata darbee galgala isaa Waayit Haawusitti simatuun himame.
Foogaal erga hagayya bara 2021 irraa eegalee marijuwaanaa yaalii fayyaatiif ajajameef gara Raashaatti seensisee jechuudhaan achitti hidhaa keessa erga turee booda amma bilisa ba'ee gara biyyaatti deebi'eera. Yeroo ammaa kana lafa irratti nama carraa guddaa argate ta'eetti natti dhagahama jechuun Foogaal yeroo Tiraamp cinaa dhaabbatu dubbateera. Foogaal pirezidaantii Tiraamp dippiloomaatota Ameerikaa fi seeratumtoota kanneen gadhiifaman koof mirkaneessaniif hojjetaa turaniiru jechuun galateeffateera. Raashaan Foogaal gara biyyaatti akka deebi'u gochuu ishee akka dinqisiifatan kan ibsan Tiraamp waliigaltee kamiyyuu kan Raashaa waliin taasifame baay'ee haqa qabeessaa fi baay'ee sababa qabeessa jechuu bira darbee bal'inaan ibsuu didaniiru. Tiraamp nama booji'amee jiru biroo roobii akka gadi dhiifamus ibsa godhee ture. Haa ta'u malee hanga ammaatti osoo gadi hin dhiifamin hafeera. Gorsaan nageenya biyyaalessaa Tiraamp Maayik Waaltz kibxata darbee Ameerikaa fi Raashaan waljijjiirraa Foogaaleen bilisa baasuu mari'ataniiru jechuun kaase. Garuu gama Yuunaayitid Isteetsiin waliigalteen kun maal akka of keessaa qabu bal'inaan kan hin ibsamnee fi waggoota dhihoo asitti waliigalteewwan akkasii keessatti Ameerikaa yeroo baay'ee hidhamtoota Raashaa Mooskoon barbaaddeem wal jijjiiran gadhiifti jechuun ifa godhama. Walitti bu'iinsi hokkora qabeessa ta'e Afrikaa qormaata ta'uu itti fufee jira jechuun Komishiinarri Gamtaa Afrikaa kan aangoo gadhiisaa jiran dubbatan. Walgahii mana maree hojii raawwachiiftuu Gamtaa Afrikaa 46ffaa kan ministeerota dhimma alaa guutuu Afrikaa irraa waamame irratti Komishiinar Muusaa Faqii Mahammad akka jedhanitti ardii Afrikaa kanatti guddinni guddaan mul'atus Afrikaa keessatti waldhabdeen jeequmsaa fi kanneen biroo babal'ataa jiraachuu himeera. Suudaanii fi Riippaabilik Dimokiraatawaa Koongoo keessatti tiyaatira waldhabdee baay'ee nama dhibuu fi gaddisiisaa ta'e kan hammaatee adeemaa jirudha jechuun kaaseera. Walgahii mana maree hojii raawwachiiftuu guyyaa kaleessaa taa'ame walgahii 38ffaa Gamtaa Afrikaa kan gurraandhala 14 2025 jalqabu duratti haasaa taasisaniin Faqiin qormaata faayinaansii yookaan mallaqa Gamtaan Afrikaa qabu cimsuun faayinaansiin rakkisaan dhaabbata keenya murtee kennuu keessatti bu'a qabeessummaa fi walabummaa isaa irratti ulfaataa ta'uu itti fufeera jechuun hubachiisaniiru. Mahammad qormaata idil addunyaa ka'aa jiru kanneen akka ardii kanaa fi Gamtaa Afrikaa irratti dhiibbaa uumuu akka danda'an akeekkachiisaniiru. Haalli kun hunduu daran yaaddessaadha kan ta'e yommuu ta'u yeroo biyyoota hedduu yeroo muraasaaf haala hamaa keessa ture qormaata haaraa fi rukuttaa gama Atlaantik irraa dhufu mudachuu waan qabu fakkaata. Kanaaf of harkisuu qabnaa asitti ammoo gochuu qabna jechuudhaan keessattuu dhimma faayinaansii irratti cimsee kaaseetiin jira. Dhimmoota siyaasaa, nagaha, nageenyaa fi bulchiinsa keenya gaafii walta'iinsa faayinaansii dhaabbatichaa fi aangoo komishinichaa fi durataa isaa yoo dafne hin hubanne ifatti yoo dubbanne egeree dhaabbata keenyaaf madda yaaddoo ta'e jedheem amanuu jechuun kaaseera. Akkaataa Gamtaa Afrikaa dhukkubsattoota COVID-19, Iboolaa fi Mpox'tti gaggeeffame irratti dhaamsas dabarsaniitiin jiru. Tiraamp fi Putiin waraana Yukureen dhaabuuf marii eegaluuf jedhame. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp pirezidaantii Raashaa Vilaadiimiir Putiin waliin waraana Raashaa Yukureen dhaabuuf ariitiin marii eegaluuf ta'uun ibsameera. Tiraamp gama miidiyaa hawaasummaa isaatiin gareen gurmaa'anii ariitiidhaan marii akka eegalamu waliigalleerra. Pirezidaantiin Yukureen Zeleniskiin bilbilee waa'ee marichaa ni beeksifnaa kunis wanta ani taasisuudha jechuun of dhaadan. Pirezidaanti Putinii fi Doonaald Tiraamp bilbilaan sa'aatii tokkoo fi walakkaa caala haasa'uudhaan qaamaan wal arguuf waliigaluu beeksisuu isaanii Rooyiters gabaaseera. Doonaald Tiraamp akkamiin akka milkeessan ifa ta'uu baatus waraana Raashaa fi Yukureen ariitiidhaan kan dhaabsisan ta'uu irra deddeebiin dubbachaa turuun isaanii ni yaadatama. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf isiniif qopheessine kan hangammaatti dhaggeeffataniidha waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jenna. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan karaa koomintiitiin yeroo hundaa nu biraan gaham. Waahillan keessaniifis sheer godha.